Ashama harka fuunee daawwattoota fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalaaf kabaja bokkuma isin jirtanitti isin haala qabu egaan har'a cidha ajaa'ibaa cidha Oromoo kan tasa ta'ameen beeyne kan akka biyya asaniitti ta'ame cidha aadaa arsii cidhoota jechuun bakka Oromoo gaafa ol fuudhu zabana kana zabanni fide sirba faranjii sirba zabanaawii kana maal itti ban cidha jechuun cidha aadaa naannoo saniitiin dabalametu cidha bareedaadha jedhamee beekama. Akka naannoo keenyatti cidha aadaa arsii keessatti sirboonni taphatamu sirba faranjii maalii kana osoo hin taane ashawaashilaatu jira, tirriitu jira, wantoota akka dhiichisa wantoota akkanaa kanaan kabajama jechuudha. So mee viidiyoo bareedduu kan ka shamarran keenya jechuudha. Haadholii siinqee ta'anii warra sirbu jechuudha sirba faranjiitiin osoo hin taane sirba aadaa ofiitiin uffata aadaa ofiitiin bashannananii ashawaashilaa bakka walumaa galatti aadaan arsii mee aadaa akkamii akka ta'e namoonni kutaa biraatis akka baratanii fi Oromoon hundi akka beekuuf jecha viidiyoo bareedduu kana isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Cidha ajaa'ibaati. Cidhi kunis kan eenyuti yoo jenne tolaa tufaa yookaan immootu obboleessa toltuu tufaa jechuun sabboontetti Oromootiin beektan hundi keessanuu kan haadhan Turkii kan abbaan immootu Oromoo arsii ta'e jechuudha. Madura qabsooftuu akka turtan beektanii miidiyaa kanarratti cidha obboleessa isiitii mee cidha obboleessa isii kanarratti awustiraaliyaatti aadaan Oromoo akkamitti akka bareede asumarraa hubattan isiniin jedha gama viidiyootti isin dabarsa. Wait, one second. ما يدخل وانت كجاها مال مالي تسينا ريبو تسينا سن تسينا سي بقسكي ايه جاك تكم ايه تكون اجا تكوا ما تريبو مال تسينا سن تسينا عشان اشيلا دا تريف Bagasi gini. Light is enough. Right. Bagasi gini. Aha. Well done. Hey! Rabisi kami.
Hey. Sorry, Jake, unable to start. Okay, okay.